sababa waraana Tigraayitiin qabeenyi uumamaa doolaara biliyoona 46 ol barbadaa'uun himameera. Manni maree paartilee haalli seeraa fi nageenya biyyattii filannoo walabaa gaggeessuufis ni danqa jechuun akeekkachiisa haaromsa gaafateera. Mootummaan naannoo Hararii lafa keenya irraa seeraan ala nu buqqiseera, dhaloota sabaa fi sablammii Hararii qoodee jira jechuudhaan dhalattoonni Oromoo naannicha keessa jiraatan himanitti jiru. Ashamaar kafuunee akka moltee hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa irraa oduu galgala kanaaf qindeeffadhee isinitti himaa kanan gammaa isinitti himee hangafoota oduutii amma gara bal'ina oduu keenya isin dabarsa. Sababa waraana Tigraayitiin qabeenyi uumamaa doolaara biliyoona 46 ol barbadaa'uun himame. Gabaasni guutuun kominikeeshinii qorannoo duguggaa sanyii fi Tigraay baasen sababa waraana Sadaasaa bara 2020 Tigraay keessatti ka'een taasifameen qabeenyi uumama barbadaa'uun dhabaman waliigalaan doolaara Ameerikaa biliyoona 46 oli akka ta'es tilmaamameera. Haleellawwan cimaa fi saamicha taasifameen akkasumas immoo seektara bosonaa caalmatti miidhamuu fi ibsuun bosonni ciramuu biyyi keenya immoo garmalee miidhamuu beeyladoonnis miidhaa irra ga'us himameera. Madaallii kominikeeshiniin kun taasiseen godinaalee 6 fi aanaalee madaallii mijatoo ta'aniifis hunda keessatti akka hammaatus hubachiiseera. Balaa qabeenya uumamaa irra ga'e jedhamee kanaaf immoo raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa, raayyaa ittisa Eertiraa fi humna naannoo Amaaraa komachuun qaamolee biroollee harka keessaa qaban jechuus ibseera. Ijaarsawwan kunuunsa biyyee fi bishaanii ijaaraman lafa hektaara 100 fi 45 ol irraa barbadaa'uu gabaasni bosonaa fi lafa hektaara 600 ol irraa immoo manca'uun akkasumas immoo keemikaalota miidhaa geggeessan gallakkisuu fi sirna to'annoo balaaf dadhabaa irraa kan ka'ee fi faalamni naannoo guddaan manca'uus gabaasetti jira. Dirooniiwwan meeshaalee waraanaa kan wayyaanee kaampii Chaayinaa daandii Affaar Toonsoo irratti argamuu barbadeessuun himameera. Har'a dirooniin kaampii Chaayinaa daandii Affaar Toonsoo bakka addaa milkii Kormang jedhamutti argamutti kufamee meeshaa waraanaa kan wayyaanee barbadeessuuf ibseetti jira. Hidhattoonni kunneen lafa Affaar kaleessaa qabatanii turan keessaa bahuu isaanii beeksanitti jiru. Humnoonni tika Affaar gara naannoo sanatti socho'uudhaan hordofuun haleellaa diroonii kaleessa galgala raawwatame hordofuudhaan har'a loltoota wayyaanee naannoo sana ba'anii akka jiranis gabaafameera. Guyyoota muraasa dura hidhattoonni wayyaanee aanaa Affaar magaalee gandoota 7 keessatti dhukaasa banuun jiraattonni 2000 ol immoo qe'ee isaanirraa buqqa'uu isaanis hubatamus ni yaadatama. Mootummaan naannoo Hararii lafa keenya irraa seeraan ala nu buqqisee dhalootaa fi sablammii Harariif qoodaa jira jedhan dhalattoonni Oromoo naannicha keessa jiraatan. Dhalattoonni Oromoo yaada isaanii kennan manni murtii lafa keenya nuuf murteessullee mootummaan naannoo Hararii murtee mana murtii fudhachuu diduu isaa himanitti jiru. Bakka ganda Feerroo jedhamu beekamutti kanaan dura abbootii warraa 300 ol ta'an humna poolisii Hararii halkanirraa sa'aatii 10tti seenuudhaan jalaa mancaasus ibseetti jira. Lubbuun namoota 9 ta'an immoo halkan san darbuu fi namoonni 200 ol immoo hidhamus ibsanitti jiru. Bakka qe'ee uummata Oromoo kaasan kanas immoo dargaggoota sablammii Harar ta'aniifis qoodaa jiraachuus ibseera. Osoo uummanni fi mootummaan Hararii wal himannaa mana murtii irra jiru kabajaa mana murtii osoo hin eegin qabeenya uummataa irratti poolisii wardiyyaa godhee ijaarsaa jiraachuus dubbatan. Uummanni himannaa gara federaalaa darbee akka tures eeruudhaan dhiyeenya kana immoo uummanni akka haqa qaban murtii murtaa'uufis ibsanitti jiru. Mootummaan naannoo Hararii murticha fudhachuu diduudhaan lafa qaama biraaf dabarsee kenne poolisii bobbaasee eegee fi ijaarsaa akka jiru namoonni yaada kennan dubbataniiru. Uummanni qe'ee irraa buqqifaman immoo haala hamaa keessa akka jiranis ibsanitti jiru. Manni maree paartilee haalli seeraa nageenya biyyattii fi filannoo walabaa gaggeessuufis danqaa jira jechuun akeekkachiisa haaromsa kennetti jira. Manni marii waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaa mootummaan biyyattiifis qaamni dhimmi ilaallatu seera filannoo biyyattii lafa akka fooyyessuufis rakkoo nageenya bu'aa filannoo dhufuu fudhatamuu dhabamsiisuuf fala jedhee ibseetti jira. Manni marichaa Sadaasaa 2027 boordii filannoo biyyoolessaa mana maree bakka bu'oota uummataa fi waajjira muummicha ministeeraaf xalayaa barreessan haalli seeraa fi nageenya biyyattii keessa jiru mul'atu amma paartilee siyaasaaf walabummaa akka socho'an kan hin eeyyamne ta'uuf erga jedhee booda immoo kanaaf immoo haalli filannoo haqa qabeessaa fi dorgommii qixaa qabu gaggeessuufis irratti kufuu ta'uu akka ta'us ibseetti jira. Manni maree waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaa fi filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa 7ffaan kun filannoowwan biyyattii gaggeessanitti duranirraa
walaba haqa qabeessaa fi dimokiraataa akka ta'uuf immoo bu'aa isaa filatamuu paartilee siyaasaa fi taajabdoota biratti akka fudhatama argatuufis immoo hojjetaa akka jirus ibseera. Akka manni maree kanatti bakkeewwan haaromsaa fi gama seeraa isaa barbaachisu qabxilee 4 irra jechuudhaanis ibseeti jira. Isaan immoo mallattoowwan deeggarsa kaadhimamtoota, deeggarsa mallaqaa mootummaa, paartilee siyaasaa fi taasifamu haala filannoo fi sagantaa filannoo ta'us ibseeti jira. Garaagarummaa siyaasaa jiraatullee dhimmi ulaa galaanaa irratti waliin dhaabbachuun barbaachisaa ta'us himan. Dhimmi ulaa galaanaa dantaa biyyoolessaa biyya ta'uu hubachuudhaan garaagarummaa siyaasaa cinatti dhiisne waliin dhaabbachuu waliin hojjechuun barbaachisaa ta'uu ministeerri mana maree bakka bu'oota uummataa fi hoogganaan hariiroo fi alaa idil addunyaa paartii dimokiraataa booruu daayireektar Maabiraatuu Alamuu ibsaniiru. Daayireektarri Maabiraatuu Alamuu akka ibsanitti dhimmi ulaa galaanaa qaama dantaa biyyoolessaa biyyaa ta'uu fi ibsuudhaan dhimmichi deebii akka argatuuf immoo garaagarummaa siyaasaa cinatti dhiisuudhaan waliin dhaabbachuun barbaachisaa ta'uu ibsanitti jiru. Qabeenya waggoota dheeraafis kiraa buufataa doonii fi bu'aa ture piroojeektii hedduu ijaarsuu danda'a jechuunis ibsan. Dabalataanis buufanni doonii harkifannaa uummanni oomishaalee biyyattii seenaa fi bahiinsarratti miidhaa gahuu akka danda'us eeraniiru. Hudhaaleen kunneen immoo meeshaa waliigaltee biyyoolessaa dhiibbaa guddaa akka qabus ibsanitti jiru. Dinagdeen bira darbee ulaan galaanaa dhabuun yaaddoo nageenyaa nutti uumeera kan jedhan immoo Dr. Maabiraatuun fedhii ji'opoliitikii fi naannicha irratti kan ka'ee fi biyyoonni humnaan guddaa qaban hedduun beezii waraanaa naannawa keenyatti hundeessanii jirus jechuudhaan ibsaniiru. Kanarraa kan ka'e meeshaaleen nuti alaa galchinu alatti erginu biyyoota biroo keessatti salphatti beekamu. Kunis immoo icciitii biyyoolessaa akka dabarfamee kennamuufis taasisus waan danda'uuf kun immoo dantaa biyyoolessaa fi nageenya biyyaa balaadhaaf saaxiluufis miidhaa hordofsiisuu danda'a jechuunis ibsan. Amma ajandaan ta'ee dhiyaachuun isaa sirrii ta'uu hubachuunis ulaan galaanaa karaa dippiloomaasiitii fi qajeelfama kennuufis fudhachuunitti Itoophiyaan ulaa galaanaa akka qabaattu hojiileen hojjechuufis sochiin qo'atamee bifa nageenyaa fi ta'ee taasisuufis barbaachisaa ta'uu ibsan. Dhimmi ulaa galaanaa deebii akka argatu immoo uummanni gargaaruu qaba kan jedhan immoo Dr. Maabiraatu. Kanaaf immoo nageenyi biyya keenya keessaa mirkaneessuufis tokkummaa cimsuun barbaachisaa ta'us eeranitti jiru. Maddisaa Gaazexaa Pilaas. Egaa hordoftoota fi daawwattoota keenya oduun biyya keessaa kana fakkaatan oduu biyya alaa isinitti hima. Gareen finciltoota Suudaan yeroo waraana dhaabuu waliigaluu himameera. Gareen finciltoota Suudaan waggoota 2 oliif raayyaa ittisa biyyaa Suudaan waliin wal waraansaa ture riippoortii sappoortii foorsii kan jedhu yaada garee aristoota biyyoota 4 Ameerikaan durfamu fudhachuu yeroof immoo waraana dhaabuuf waliigaluu isaanii gabaafameera. Yaada gareen aristoota biyyoota 4 kun Ameerikaa, Masrii, Suud Arabiyaa fi Yuunaayitid Arab Imireetiin dhiyeessan gareen kun fudhachuu kamisaa sadaasa 6 bara 2025 yeroo gabaafamu yaadachiisi ji'oota 3fis immoo waraana dhaabuufis ji'oota 9f itti aanan immoo marii siyaasaa taasisuufis murteessuu ibsaniiru. Ibsa baasen waliigaltee hojiirra oolchuufis immoo waraanichi hanga dhumatti dhaabuu akkamitti akka danda'amuu fi adeemsi siyaasaa Suudaan irratti dafanii marii eegaluu akka ibsaniiru. Mariin kun immoo sababoota bu'uuraa irratti xiyyeeffatee gaaga'ama uummata Suudaan bifa furuun akka ta'es ibsameera. Onkololeessa 29 bara 2025 Suudaan Elfaashir keessatti gareen riippoortii foorsiin jedhamu kun namoota nagaa 2,000 olii fi guyyoota muraasa keessatti ajjeesuun gaardiyaan gabaasee ture. Erga gareen finciltoota magaalaa keessatti durfamuu dhiyoota tana as ajjechaa garjabummaa sanyii irratti xiyyeeffate Elfaashir keessatti gaggeeffame jiraachuun gabaafametti ture. Puutiin Ameerikaa yaalii nuukilaaraa deebitee yoo eegalte Raashiyaa tarkaanfii haloo bahuu akka fudhattu beekseera. Pireezidaantii Raashiyaa Vilaadiimiir Puutiin waggoota kurnan dheeraa fi addaan citee turte booda Ameerikaa yaalii nuukilaaraa mataa isee akka jalqabdu ajaja pireezidaantii Doonaald Tiraamp dabarsanii hordofuudhaan qondaalli olaanoo Kirmiilaan yaada yaalii nuukilaaraa dabarsanii akka qopheessanis ajajaniiru. Hoogganaan Raashiyaa kun yaaliin nuukilaaraa yoo gaggeessine Raashiyaan tarkaanfii haloo bahuu fudhachuu akka qabdus ibseeti jira. Kana wal qabatee ministeerri dhimma alaa ministeera ittisaa tajaajila addaa fi dhaabbilee siivilii dhimmi ilaalatu hundu dhimma kana irratti odeeffannoo dabalataa walitti qabuu fi manni maree nageenyaa keessatti akka xiinxalan akkasumas immoo sadarkaa jalqabaa qophii yaalii nuukilaaraa irratti yaada qoodaman qabu akka dhiyeessanis qajeelfamii dabarseeti jira. Mooskoon ergaa bara 1991 gamtaa Sooviyettii kufee as meeshaa nuukilaaraa hin yaalle. Garuu wal dhabdeen meeshaalee waraanaa nuukilaaraa gurguddoo addunyaa lama jidduutti jiru torbaniin darbe keessa dabalaa dhufuus himameeti jira.
Tiraamp Putin irratti muufachuudhaan isaanii erga Raashiyaa waraana Yuukireen keessatti taasistee turte dhaabuuf mallattoo tokkollee hin agarsiifne boodas jechuun himameera. Hoogganaan Ameerikaa kuni baatii onkololeessaa keessa Putin waliin Hangaaritti wal argina jedhanii turuunis ni yaadatama. Guyyaa tokko booda dadhabbiilee boba'aa gurguddoo Raashiyaa lama irratti qoqqophii kaa'us ibsameetu jira. Tiraamp erga baatii amajjii keessa gara Waayit Haawus deebi'anii booda tarkaanfii jalqabaati jechuun ibsameera. Sana booda Tiraamp ministeera ittisa yaalii meeshaa nukleeraa humnoota nukleeraa qaban biroo waliinis wal qixa akka jalqabdu ajajaa jechuunis deeggaruu ibsameetu jira. Egaa hordoftoota fi daawwattoota Qaroo Miidiyaa irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Hanga ammaa waan nu daawwattanii hordoftaniif galata qabdan isin jecha galgala gaarii.